السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تتكلم؟ نموني هدون حركة سادي مالف وانا كدراما كنا نوفق جنة يتني قافي إيسا جتني قافي كيساني ديبسان ديسا فيديو دراما يسني وجد شداف ميشان ندتينو جن ميشا قامتي سبب كان الراكن كأي أنقومن دامتي جيتي كاه وجد شجرا إن شاء الله كاميرا اللي ورد جدي سديت بيجي يجبا يسني بيسنا أما بقى كاميرا ما تتكو ثاني لما هركرا ثاني جتشا جرا يسني جبي ساتي دعائي قد على نمي تكون مربي سهامل كيسوس دعائي قد في يقول رسالة مكان له وركرا كينيا خلا إن شاء الله كاميرا بالله يسني إرجنا بعد رمضان أبودان ونجد كاميرا مجبا يسا ربي يسر عجالته كايسا سنيلي أكستين إينا كنا براتين إمو إسنيلي ورون نغرغارو بربادن كنا channel رودا تبيتين أكسب دي بأتي فيسبوك كيارتي مغلبوس غلغليو جلتي رودا جروب خنجب سينو الآن أرجعوا نديسو أكسب دي بيتي فيسبوك فؤاد شيخ محمد أمال الرتيس أرجعوا نديساني أكسين دعوة الدنيا إرجع غرا أكسب دي بيتي هذا حاره وروري وداب وربادن تربان كلامو يعني برا كان كيجرو منشدوتا بيكمو أكاوي خدي نوديس ودنديسا نانجتني نعافتني جبتن هندن داركون هنجرو غارو أنتو كتجرا ميشا كنا تجاهن تاني استوديو أنت يلله ونتقويتي سنما فعلا ميجس وجنة ملء وان كانت في أو هي خديري متي سودان دابين رايا يون ديسنا إن شاء الله غارو أملء يوم ديسنا انتو رملء kanaaf jecha isin jabeessaati yaada keessan nu ergaa akkasuma woo gargaarsa niyyaa qabaattan chaanaalli Rawdaa kun guddatee akka miidiyaa wal qixxaatu yoo yaada akkasii qabaattan akka nam tokkootitti nu dubbisaa isiniin jenna mogolbus galgaliyyoo jalatti feesbuuk ya aad godhuudhaan messengeraan na barreessu waatsaappii Rawdaa group jechuudhaan argachuu hin dandeessu telegiraam illee akkasitti ni jira akkas jechuudha isinillee yaada qabaattan itti himadhamee hawaasa kanatti ما اسمه رايد قصدي أصله شيء أيامنا داشان سني دامو رمضان ندفع رمضان ندو جالكابا دفارا يعني فقوم بسارا رمضان نسون دفع أما دمتو دياته قلتي الدم شاني جيام قلتي الدم شاني جيام كانوا في ديسا كانوا في أكلوا في دبرسيتانينو قلتي عشان شانفت كنا أكلوا في دبرسيتانينو هذا النادي سبتي sirri ibadaa keessan sirriitti hojjedhaati bultii shanafte kanatti fayyadamaa isiniin jedha dhaamsi ani isinii dhaamu qabe atillee daawwattee hiikanaan oo asitti wali bakka jiraatu wanta ramadaana kana wanta wal qabaturraa jechuudha bultii shanan hafte tana keessatti Lailatul Qadr illee yookiin akka tasaa ganaa ta'uu mala akka rabbi nuuf faqaduu kadhachuu nu barbaachisa jedha kanaafuu jabaannee akka rabbi kadhannu rabbi bara kadhannu بسم الله أمن جاء رمضان كيس اللي رمضان كيس قفا رمضان أمول اللي إبادة كنا كدلدل رمضان قفا سلطان يروح مدا أكربي كنا ربي كنا تكن جاء كنا قفا سلطان جاء كبلو irratti hirmaannee irratti jabaannee hojjechuu qabna. Akkasii islaamummaa jabeessuudhaan barbaachisaa jechuu barbaadanii diinni ji'a ramadaanaatti ji'a ramadaanaa kana namni kana masgiidaatti yeroo jalqabaa yeroo moodaammoo ni baha masgiida irraa baha wanni kun immoo ta'uu hin qabu barbaachisu ramadaana boodallee yoo ramadaana irraallee baan masgiida irraa dhiyeessuu sultaan ibaadaata duraa caalaa jabeessuun dirqama nurraa ta'a akka rabbiin sooma keenya nurraa qiibalu kan biraa immoo halkan kun guyyaa lataa guyyaa 25 fakkaata soomana jabeessuu qabdan Lailatul Qadriinis akka argannu wallahi jajjabaadhaan isiniin jedha daawwattoota kiyyiin ulfaadhaa bakka jirtaniin nurraa hin badinaa guruppii takkallee Rawdaa guruppii jennee bannee jirra imoo keessatti sanillee achumaan gaayaa garaagaraa achirra dhiyeessina jajjabaadhaan isiniin jedha karaa kaameraatiin amma waraabbiirra kan ture Fu'aad Muhammad Amaanii hanga ammaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan guddaa isiniin jedha isin jaaladha
ulfaadha isiree uffadhaan nagaa itti dhawa. Galatoomaa isiniin jedha kabajamoo bu'aan mabadhamaan waan Kaameraan jiraa turaniif isiniin jedha. adillee nagaa. Ishii akkasumas akkuma obboleessi kennamuutiin jedhan galatooma waan kaameraan nu bira turtaniif isiniin jenna. Galatooma waan Ciao. waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi. ciao. الغفران أهلا يا شهر التوبة